Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti Mariin hojjattoota mootummaa mata duree gargaartummaarraa gara oomishtummaatti birmadummaa fi kabaja hunda galeessa biyyaalessaatiif jedhu gaggeeffame. Marii kanarratti hooggantoota magaalichaa dabalatee hojjattoonni mootummaa seektaraalee garaagaraa argamaniiru. Marii kanarratti barreeffamni gabaabaan galtee mariif ta'u kan dhiyaate yoo ta'u, gara fuulduraatti jiruuf jireenya hojjattoota mootummaa dabalatee kutaalee hawaasaa hunda jijjiiruuf ta'u barreeffamichaan eerameeti jira. Gama kanaan keessumaa hiyyummaa hambisuuf dhimmoonni xiyyeeffannoon irratti hojjetamuuf yaadame kanneen akka ilaalcha gargaartummaa fi kadhannaa hambisuu, sadarkaa oomishaa dabaluu fi badhaadhina maatii fiduun wabii nyaataan of danda'uun dhimmoota xiqqeen irratti hojjetamuuf barreeffamichaan ibsamanidha. Itti aanaan kantiibaa fi itti gaafatamaan damee dinagdee obbo Mulaatuu Dhiibbaa marii kanarratti argamuun hundumti keenya jireenya fooyya'ee jiraachuuf dursa aadaa hojii keenyaa haa jijjiirru jedhanii kanas badhaadhina waloo fiduuf waldaa hojii gamtaan ijaaramne jireenya keenya haa fooyyeffannu jechuun dhaaman. Wanti nuyi dubbannu wanti nu jennu nurratti raawwatamaa jechuudha. Kanaaf iyyuu jaalleewwan waan gabaabaa isiniin jedhu inni guddaa fi olaanaan kan nuti illee gochuu qabnu aadaa hojii keenyaa haa jijjiirru. Lammaffaa waldaa hojii gamtaadhaan ijaaramtanii akkasiin gootantu barbaadamaadha. Wanti nuyi goonu hundinuu hiyyummaan salphina jennee fudhannu. Hiyyeessi yeroo hundumaa bilisummaan qabu. birmadummaan qabu. Fatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Adam Faqoo kallattii hojii gara fuulduraa kennaniin hiyyummaa fi rakkinni walirraa hin cinne salphinaa fi mataa dhukkubbii guddaadha jechuun dubbatanii kana furuuf immoo iddoo jiraannuu fi hojjennutti gareedhaa fi seeliin ijaaramnee jireenya keenya jijjiiruun dirqama jedhan. Yoo laallu dubbii salphinaa kan jedhamu waliin hubachee jira jechuudha. So dubbii eega salphina taate namni nama ta'e uumame salphina keessa turuu barbaadu jiru waan taate salphina kana ofirraa buusuu qabna. Itti dabaluun obbo Adam aadaa hojii fi beekumsa keenyaa gabbifachuun qabxii isa biroo ijoo keenya kan jedhan itti fayyadamni yeroo hojiis qabxii kutannoon irratti hojjetamuu qabu waan ta'eef dhimmoonni kunneen sirreeffama argachuu qaban kallattii kaa'an. Dubbiin hiyyummaa hammaa ta'aa jedhan waliin hubachaa baay'atuma rakkoo kana hiikuu nurra jiraataa jedhan waliin hubachiisu. Tokko ta'ee garaagarummaa keenya qabanne kan siyaasas kan maaliif. Kana gochuuf immoo ijaaramuu dirqama. Namni bittinnaa'ee baabuus jiru. Akka sirnaatittis dhugaan jirus. Hojjattoota maricha irratti hirmaatan kanneen yaada kennan keessaa marichi yeroo isaa kan eeggate jechuun kaasanii jireenya fooyya'ee jiraachuuf humnaa fi beekumsa qabnu hojiitti jijjiirree kutannoon hojjechuuf qophiidha jedhan. Galmoota magaalaa arfan keessattuu wabii nyaataa cheekuutu barbaachisaa jira. Amma namni tokko yoo kaase harka abbaan dhimmaa laala taanaan abbaan dhimmaa lamee tajaajila biraa deemsuu baane taanaan rakkoodhaa jechuudha. Kun eessaa maddaa? Eeyyummaa keenyarraa maddaa jechuudha. Sibil sarvantii magaalaa keenya jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuuf jiruuf jireenya fooyyessuuf halkanii guyyaa hojjechuu qabu. Ka'uura xiqqii qabatama seektara dhiyaatee maal jedhannee madaalaa deemuu qabu. Sibil sarvantii magaalaa kana kan sooshaal miidiyaa fayyadamu. Laayik, sheer, koomentiin isaa ta'u. Godhanii bira darbuu irratti gaaffii guddaa jiraachudha. Hojiin magaalaa keenyaa bahee mul'achuu qaba waan ta'eef. Sirni biyya gaggeessu tokko biyya sin balleessa biyya sin sirreessa. Sirna akkamitti Itoophiyaa gaggeessaa ture haadhaa kadhaa kana hundeesse yoo jenne beekamaadha. Itti aansuudhaan nuti akka hojjetaa mootummaatti maal gochuu qabna kan jedhu kaleessa sirnoota darban keessaa kaasee amma yoonaatti kan jiru hojjetaan mootummaa kan nuti gurmoomne gaafannu lafa mana jireenyaa qofa. Amma garuu leenjii kana yeroo meeqa leenjineerra idaarraa gara miindaa kan jiru fudhanneerra ammas kun deebi'ee dhufe maateriyaaliin kun dhufeera. Kanaan garuu jijjiiramnee gara hojiitti galuu qabna kan jedhu nuti gurmoomnee akka hojjetaa mootummaatti utuu lafa qonnaa fudhanne.